Asillee odeemte hora Finfinneedhaan ka horri Finfinnee ni jira. Hora Finfinneelee akkana akka biraa bareedu jira achitti qeerroon. daawwattoota hordoftoota keenya amma kan karaarra deemaa jira. Karaan kun karam akka deemaa jiru anillee baay'een beeku. Isatu isin ibsa karaa eessaarra akka deemaa jiru. Karaan kun karaa kun nama geessaa kan jedhu jechuudha. Naannoo Sabbataatti dhiyaata. Akkasitti karaan kun eessa deemaa jira kan jedhuuf isa isin gaafadhaa jechuudha. Isatu isin deebisa nu wajjin turaa isin jedha. Eessa akka nu fiduu fi karam akka nu geessu isatu isiniif ibsa. Karasaatti isin dabarsaa inni immoo egaa seeraa waan beekuuf sirriitti waan beekuuf karaan kun isiniif ibsu jechuudha. Karaa isaa akkuma beekamu kun olaala karaan kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Xiqqoo egaa waan hafe sinumatu koomentiidhaan barreessa egaa. Waan irraa hafte waan kun karaan kun silaa akkas ta'uu hin qabu kan jedhu isintu ibsaa karaan kun kana fakkaatti jechuudha. Isatti isin deebisaa karaan kun eessa akka nama geessaa jiru nu wajjin tura. Kunooti inni karaan kun eessa akka nu fidaa jiru garam akka nu geessaa jiru inni isiniif haa himu ibsaa. Karaan kun galaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa ganda duwwaa lama keessatti argama. Karaan kun immoo karaa malkaa irreechaa qeerroo itti irreeffatan jedhama. Isa nu geessaa jira jechuudha. Akka deemaa jirra. Yeroo achi geenyullee yeroo deemnus illee isin agarsiifna. Kanan isin jedha. Egaa daawwattoota keenya karaan kun karaa irreecha malkaa irreechaa nama geessaa. Asitti naannawaa malkaa gamanatti irreeffatan jechuudha. Irreechi qeerroonii fi abbootiin gadaa asitti dhufanii irreeffatu jechuudha. Agagaa achi geenyutti malkaa sun maal fakkaataa ni bareedamoo nama hawwatamoo namatti tolamoo ka jedhuuf yeroo bira geenye ilaalla. Yeroo deemnus karaa isaa waraabaa isin agarsiifna. Karaan kun malkaa irreechaa jedhama. Malkaa irreechaa nama geessaa jechuudha. Ganda duwwaa lama jechuudha. Naannoo Alamganaa yookiin Sabbataa gidduutti argamti na fakkaata miti. Naannoo Alamganaa fi Sabbataa gidduutti argamti. Naannoo Alamganaa fi Sabbataa gidduutti argamti. Naannoo duwwaa lama jedhamti jechuudha. Egaa akkamitti namatti tolti kan jedhuu fi namoonni baay'ee asirra dhadhaabbatanii qilleensa fudhatanii qilleensi isaa immoo baay'ee namatti tolti. Baay'ee namatti mijataa baay'ee namatti tolti. Karaan illee kana fakkaata. Karaan immoo yoo isinitti tole egaa hafe kan jedhuuf isintu murteessa egaa. Malkaallee yoo geenye immoo kaafnillee agarsiisuu hin dandeenye. Fuuldura keenya jira itti adeemaa jirra. Malkaanis kun fuuldura keenya jira itti adeemaa jirra. Akkasi. Funduratti birraa kanatti irreeffachuuf qophiidha moo akkamii? Qophiidha. Funduratti irreeffannee qeerroon kun asitti wal ga'u malkaan illee kun fundura keenya kana jala itti adeemaa jirra. Akkuma ilaaltu kana baay'ee mimmiidhagaa. Kana fakkaatan siin jedha. Egaa birraan illee dhufaa jira egaa. Birraan dhufaa jira. Birraan illee dhufaa jira. Guyyaan irreeffatamu dhiyaataa jira. Kun daddaraaraa jira baay'ee. Gamanas sola. Akkuma ilaalamu baay'ee kun lafti illee dachiin illee magariisa babbaasaa jira. Abaaboon adda addaa illee ba'uuf deema. Birraa waan bari'uuf jechuudha. Egaa guyyaa ayyaana irreechaa immoo dhufneeti egaa akkasumatti egaa qeerroon asitti gizee irreeffattu sin daawwachiisa. Akkasumatti egaa waan isinitti tole egaa. Dachee Oromiyaa bakka baay'ee jira. Bakkoota hawwatanii sin daawwachiisuuf qophii illee ni qabna. Mukeewwan egaa mukeen kana fakkaata.
baay'ee namatti tola kuno magariisa isaati. Yoo isinitti tole egaa laayikii fi sheerii gootan yookaan immoo egaa inuma dhiistan. Namoonni dachee Oromiyaa jaallatan egaa chaanala keenyaaf subscribe like share gochuun dagatina yaada qabdan illee nu barreessa aga dandeessanii nuti aga dandeenyu sin bira geenya yaada keessan sirriitti nu ibsa malkaan illee maal akka fakkaatu kuno sin waraabaa deemaa jirra malkaalleen gama malkaalleen dhiyaachaa deemaa jirra kuno sin daawwachiifna asitti haalaan mijataadha malkaan kun na fakkaata gaa ani itti nayne haalaan mijataa na fakkaata bosonni illee waan jiruuf bakkoonni magariisaa waan jiraniif haalaan mijataadha yaada abdadha egaa mee karaa illee sin agarsiifna gaa haasaadhaan qofa sin gubuu osoo hin taane Genya mau kami malkasa. Malkachi kuno genya ra malkan kuno kana. Yeroon kana keessa gama kana keessa taa'anii bosona kana keessa markee bakka ayyaana isaanii kabajatanii galu. Akkuma beekamu daawwattoota keenya gamasi malkaan kuno as keessa kuno bishaan illee asuma. Ittiin galan illee kuno as jira laa. Asiin daandii illee sin agarsiisa. Karaa illee asiin ni argina jechuudha. Bakkoota bashannanaa kuni baay'ee namatti tola. Mijataadha haalaan namatti tola garuu kuno namoonni baay'ee gamana achi gamanatti dadhaawwatanii gamas deemanii gamas bashannananii daandii kun illee kun asiin nama galcha gama sana keessa faa ta'anii egaa kuno daandiin asumarraayi akkasii kun immoo egaa baay'ee akka yaada kiyyatti baay'ee haroomuu qabaayyuu meebi egaa barana ni haaromsanii ka jedhuuf egaa asirraan kakkisina asiin seenanii qeeroo illee kana keessa ittiin jedhanii laalanii galu ayyaaneffatu yeroo ayyaana as dhufanii ayyaaneffatanii jechuudha gara asitti ayyaaneffatu malkaa kanatti ayyaaneffatu keelloo garaagaraa jira yeroo masqalaa kana bakka biraanii jira bakkuma kana qofa moo asii olii asillee yoo deemte hora finfinneedhaan ka horri finfinnee ni jira hora finfinnee illee akkana akka biraa bareedu jira achitti qeeroon ayyaaneffachuu danda'u bakka biraallee ni jira jechuudha. Akka bakka naannaa horaa kanatti duwwaa lamatti asuma qofa na fakkaata jechuudha. Ganda duwwaa lama magaalaa sabbataa jala ta'e ganda duwwaa lama keessa jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ganda duwwaa lama magaalaa sabbataa ganda duwwaa lama kunoo akkuma beekamu asii horri isaa jechuudha. Horri ayyaana irreechaa itti gaggeeffatanii bishaan illee. Illee kunoo gahaa jira riifachamuudhaaf illee yaadamaa jira. Mirreeffataman. Egaa irreechi illee gahaa jira kun akkuma beekamu sin agarsiifna egaa bishaan gadi buunee waraabnee sin agarsiifna xiqqoo ishii. Egaa. Egaa kun daawwattoota keenya bishaan illee kana fakkaata. Bishaan akkuma beekamu sagalee isaa illee dhagaa jirtan anarra sagalee isaa dhageessan na fakkaata. Malkichi kana fakkaata daawwattoota keenya malkaan kana fakkaata malkaa kanaaf immoo bakkoon daawwatan kun asii olitti dachee magariisa jira bakka bashannanaatu jira mee bakkoonni bashannanaa kun akkamiiti? Bakki bashannanaa kun baay'ee namatti tola baay'ee yeroo dhiyoodha keessatti kan beekame dura akkas hin turre yeroo dhiyoo kana keessa akkas hin beekame akkanallee bareedaa bosonni kanallee qeeroo qaqqaabee akkasii bareechee malkaa qeerroo jedhama maqaa bakki kun malkaa qeerroo jedhama jechuudha. Malkaa qeerroo jedhama. Baay'ee bareedaadha. Kunoo bosonni isaa gamana keessa jira. Gamana keessa yeroo sanatti namni gamana deemee agarsiisa. Akkasiiti baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Akkasiiti kunoo malkaa bishaaniiti.
baay'ee namatti tola. Kana fakkaatu. Egaa daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya malkaan kun walumaa galatti malkaa qeerroo jedhamee yaamama. Malkaa qeerroo magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa lama keessatti argama. Malkaa qeerroo magaalaa Sabbataa. Magaalaa Sabbataa keessa ganda Duwwaa lama keessatti. Yaalii dandeessan kun kana fakkaata. Kana fakkaata. Akkuma beekamu gamasiis ni jira. Wantoota daawwatamoo qaban gamasiis ni jira. Gamanaa fi gamasiin kallattii hundaa walitti dhufan jechuudha. Qeerroon magaalaa Sabbataa jechuudha. Magaalaan kun egaa malkaan kun malkaa qeerroo jedhamee yaamama jechuudha. Akkas. Daawwattoota keenya kun yoo waan isiniif tolu taate egaa malkaa keenya baay'ee namatti tola gaa. Sirriitti baay'ee miidhagaa akkas. Kana fakkaatti kun yeroo muraasaati. Kanaaf fuulduratti immoo fooyya'u jira. Wantoota immoo barbaachisoo ta'e fuulduratti ni fooyya'ama jennee yaadna. Malkaan qeerroo gaa kana fakkaata. Bakka malkaa irreechi itti irreeffatamu jechuudha. Fuuldurattis kun dhufee dhiyaate meebii asitti irreeffannaa yookiin immoo hora Finfinneelee deemuu dandeenya. Hora Finfinnee deemuu dandeenya jechuudha. Guyyaa sana keessatti bakka hunda deemnes hin daawwachiifna. Daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya gaa malkaa qeerroo jedhamee yaamama bakki kun. Akkasiin jire. Egaa moggaasa malkaa qeerroo ayyaana irreechaa itti irreeffataniiti naannoon kun jechuudha. Naannoo Sabbataatti dhiyaatti ganda Duwwaa lama yookiin በአማርኛ እንታውን ሲለ አማር በቃዲ ዛጋቲ አማር ወጥቶ ጉሮ ቀሮ ብያዲ አንተ በአማር ፍቁን ኦርጋራ ይደ ይረ አስቲ ጎንኩማ ነማሎ ለኒሜቴ ጎንኩማ ነየመሙ ከናሙ ጋ ቁሉ አፋን ኦሮሞ ከና ዱበቹቱ አፋን ኦሮሞቲን ዱበኔ ሲኒብስና መልካ ቀሮ ከና ፈካታ ጉያ አያና ሪቻስ ዮ በከብራት ረፈነለን hora Finfinnee maybe hora Finfinnee deemuu dandeenya yoo akka carraa daawwattoota keenya agarsiisuu ni dandeenya akkas malkaa qeerroo jedhamee yaamama bakka malkaa irreechaa malkaa qeerroo jedhamee ganda Sabbataa naannawaa Duwwaa lama jirra ganda Duwwaa lama jechuudha akkas egaa aga walitti deebinutti maal jennaan daawwattoota keenya nagaan nu tura isin jaalannaa jedhaan egaa daawwattoota keenya nagaan nuuf tura aga walitti deebinutti koomentii kana barreessuun irraa dagatinaa jedhaan like share aga walitti deebinutti nagaan nu tura